كفولا أنا وارني تيم بيننا ما إلا فتوكنا جانا وقاور جري دربي في جوب أركض بالليسا كينجا هو ما تشرب ما موت ما جاجا موت وينجروا ما تو نكاك أبدي نجا جري نجلا فتنا ماتي يا تكلم بيه أول شيء بينا لما لي كنا ممكن الرجل عنده ميسي كلامي ني وين ما جلدو سلام أنا مسامي تقول بعده نمات نمات كنا تاكل يسوع متى جانا كنيا دي بدو مني تيم بيه كنا لا لا بدو نمات يا جو نبدأ ولا maal ajirachuun kun boyni sitti nano firii ta'e injira ta'e ollu fe'u qaala'insi lamatti jabaannaan Kalau jadi tu bakal kian. maal waa dhabeera jechuudha kanaan booda hawaasni yaa'anii dhufu Ada baru lagi bahan kau dah garis jadi juga kalau menjadi hati lalu kau. maal ayyaanuma kanaa sitti dabarsa jedheennu beeku shukkurtii waan tokko tokko jabaannaan Seperti ini aku mau arti mana dia mati dia bawa sauna itu nama mati. ma fuutee dhuftee gaa isoo yoo fuutee dhuftee Nama terakhir adalah sebenarnya jauh ada kau ni. Amerika Japani raja apa? wattu gaa mee waan tokko tokko karaa jireenyaan mateenyee waliin mari'anna maal bagana gaa nufte gaa maalittuu siin jedha erga dhufte Gua bagan kan ni. Aku tu lagi ni jauh. jireenyi gaa kunoo akkasumatti jiraataan jiraam Aku mele ayana tu mati kabian. ayyaana asumatti hin kabaje kunoo waan jireenyi lafaa qaala'een wal ga'e maaluma keessa oolaa jedhu shukkurtii jedha maal gara ilaaleen nu fedhe ol bahe Badir mesti ada mana? maarree nu fedhe Waduh, kau jalan multi ada buaya di tiga hotel. Jaalatti maali an ayyaanumtiin dhufaaraa yoomin bari'an maal tokko dhufaaru Bujaame agese tareedda dhufte. guyyaa sadii afur bubbuleeraam Jireenya qalmeef jaljuutte dabalamte. egaa jalduu fi qamaleetuma kamee ergan jiraachuu jammare kunoo akka warra dhiirni qolle deebi'ee diimadheetuma hin jira isa duriirra isa lafaarra jechuudha Gaay dhugaa oksijiinii kana argadhee waa kanarra baaluma malee jireenyi gaammoonni. baanuma kana dhabnee asheetii ma dhabnee lafatti hin qaala'e Waynani qalmeetti illee dabalamteera. Amma jarri mala daabee kula amsaati amma. maali addeeti Jarri ija namaa laallatanii boruu namaatiin qixxaabeelee irraa bocuun beeku. Kana immoo qabe fayyadamtaa maangoo namaa fa'aa abukaadoo. isiin kun egaa bu'aniituma miilaan fiiganii dhaqanii yoo ta'e malee nu rakkisuun ooltu. Waan nu namaa taa'u mukaan mukatu taaluun si jiru. Isii egaa hin jajjabaatti bicuu jaraan wal baruu barbaada teknooloojii jaraatti fayyadamuudhaaf. Anuu gaama kaartii midhaanii gatu na barbaachisa kaa iddoo wajji qaala'insi dhufee hin xiraa'e lafatti laa ayyaana namni karaa kabaju dhabee hin xiraa'e saamunaan soddomii afurtamii shan galee bubbuleera. Ani immoo kiila shiringii si shanii dabarsaa koo dhufte yoo garagalchanii na dhufaniyan fakkii isin jiraattu na keessaa caccaba malee hin jiru qaata bubbulee. Kanumaaf dheeru kaartii kana digaa ayyaana waggaatiin uummata xireessu irra keessatti illee yoo xiraa'e iddoo biraa faana qaleetan dhufe. Maaloo qaala'insa qofa qadheen dhumne qaayis faala'insi qilleensaa lafa qabeenyaan qilleensa qulqulluu maqalee yaadee ol dhufe. Qaala'insi gaafa akkas taanaani waa nu gaafachuun oolan qilleensatti. Anaan komati kaartii koo bichaan komati mootummaaniti araan jila iddoo magaalaa gidduu bu'eera. Inni xiraasi cannaqe malee kaartii koo bichaan maqaan baase. Dhugaa kana namni immoo itti qaala'insi immoo dhufe maaliif miicca taree kaanumti immoo xiraawwee galeera. Isallee dhugaa dubbannaani qaala'insa nuumatu illee waan ta'e ofitti jajjabeesse malee mootummaa qofa akka yookaan qabnu maa si'umaam isuma xiraa kana tuun baasii natti gurguri jedhee meeqatti akka himtu beektamu nama dhibaam baabaa miti. Isaaba wanni as sabiiti isaaba saamunaa 45 as sabiiti isaaba ganaa waggaa baay'ee mukaattu as saddinaa kaffalta qaba. Amma nan jedhe 45 baay'ee sun. jireenya asii kana qamalee jalduudhaan walii gallee hin jiraanne moo hin jiraanne. Maaliin beeka qilleensatti asii akkami jille qilleensi xurura halkan. Waan jedhu waan jiru jaruma. Ayyaana waggaa lafa dhugaatii nyaatanii taphatanii shubbisuutu jira asii moo mukarra fiigne moo Qilleensumatti fayyadamna asii. mukarra fiiguu ni jiru Qilleensumatti fayyadamna. mukarra fiiguu Qilleensi asiin immoo takka inni teknooloojii addisii gaafa faranjiin nu baasanii ol baanee irratti waa ijaaruu yaalla. haalli isa soo oolanii bulanii immoo qilleensatti soo gidira dhugaafachuudhaaf ta'aru. Inni walugaa waan takka tokko kottee fayyadamtaa kottee baaluma kanaa wal bari gaa'ee asheetiidhaan Anillee yaa
Yaa nama naa koo yaa ijoollee koo ani illee iddoo naqee jireenya qalameetti dabalame baalli asii rakata wal gaa kottaa. Egaa yaada manaa koo yaa ijoollee koo ani immoo wanta isiitti dhaammadhan illee jiruu gaariin jiraataadha. Akkuma sii ta'etti jiraadhaa sii teknooloojii biraa barbaadadha. Yaa sabaa. Uummata keenya namni yeroo awwaalaatiif gara jaljuuf qalamee gara baala nyaachuutti dabalame qaala'insa baqatee haadha manaa mana keessaa nama cannattu baqatee gara qalameetti dabalame nuyi dhaamsan dagatinaa uummata keenyatti nu dabarsaa gara keenya kottaa jireenyoo lafatti sirittammaati as furmaanni jira. Egaa kunoo iddoo dhufnee gara isaatti dabalamne jireenyi saarifiidha jireenyi gaariidha haala kanatti itti fufnaan booddee jilbeeffatanii hafuur asii qalamee wajjin muka irratti jilbeeffannee fiignee baala asheetaa buni nyaachuu wajjin. Kunoo ergi gara kana dhufne yaaddoon tokko hin jiru. Qilleensaa wal barree teknooloojii addisii fayyadamnee yeroo jalqabaatiif lafarraa hawaatti ol bahee jiraachuu kan jammare akka sadarkaa jalqabaatti nuyi. Gara jaljiif qalameetti dabalamne. Ergi gara jalduuf qamaleetti darbinee baalaaf qilleensaa wal barree jireenya gaarii jiraatarra. Jalduu yeroo inni guutuun hin jiru. Hin jiru. Akka qalamee godhattu godhachuun hin jiru. Egaa akkuma seenaan dubbatu duruu namni suutaan jalduurraa gara namaatti siqaate akkuma jedhamu amma immoo namarraa gara jalduutti dabalamuunis argameera yaa sabaa. Akkami jilaa jiree? Jireenyi xaarifiidha. Yeah.